walitti bu'insa Israa'el fi Filistiin ammas akkuma itti fufetti jira. Gama lachuunuu lubbuun namoota 1,600 ol akka darbe gabaafamuu irratti argama. Ameerikaa dabalatee biyyoota lixaa hedduun haleellaa kana booda biyyi Iraan akka jirtu kan himatanidha. Lolli kun walitti bu'insa addunyaa kan taane immoo sodaa gama biraa uumeeti jira. Boruu mashii gabaasa miidiyaalee garaagaraa akka ta'anitti qindeessina. Lolli Israa'el fi Falastiin walitti bu'iinsaawwan addunyaa gara lola guddaatti geessan jedhamanii yaadaman keessaa isa duraati. Sababni isaa lammoo biyyoonni lamaanuu humnoota addunyaa jajjaboo jedhaman of duubatti hiriirsanii jiru waan ta'eef. Israa'el biyyoota gurguddoo humna hamaa qaban kanneen akka Ameerikaa, United Kingdom, Austraaliyaa, Faransaay, Norway, Oostiriyaa, Jarman, Indiyaa, Kanaadaa, Poolaand, Speenii fi gamtaa Awurooppaatiin akka malee deeggaramu. Biyyoonni kunniin ammoo irra caalaan isaanii mirga of ittisuu Israa'eliitiif jaboo deeggarsa kennu jedhameetu yaadama. Keessumaayyuu gareewwan nageenya Israa'eliitiif yaaddoo ta'an warra akka Hamaas irratti deeggarsii fi sagaleen biyyoota kanniinii yennaa ol ka'ee dhageessifamu mul'ataatii jira. Warri akka Arjentiinaa, Biraazil, Chaayinaa, Hindi, Indooneeziyaa, Raashiyaa, Saawudii Arabiyaa, Afrikaa Kibbaa, Turkii fi biyyoonni Liigii Arabaa Falastiin akka biyya taatee ijaarramtuu fi beekamtii yagga kennanii fi bubbulaniitii jiru. Dabalataan ammoo Iraanii fi biyyoonni gamtaa Arabaa antummaa isaanii ifatti yennaa Falastinotaatiif agarsiisan mul'ataatii jira. Iraan ammoo waggatti dolara gara miiliyoona 100 ta'u loltoota Hamaasiitiif ni taasisti jedhameetu himamaatii jira. Kun ammoo Ameerikaa jaboo kadallansiisu yoo ta'u, ministeerri dhimma haajaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken bara faranjoota 2021 loltoonni Hamaas maallaqaa fi meeshaa waraanaa akkasumallee ammoo leenjii loltummaa jabaa Iraan irraa argataa jiru jechuun addeessee akka turistiin yaadatama. Dabalataan ammoo Hamaas deeggarsa maallaqaa biyyoota Arabaatii fi biyyoota galoo galaanaa irraa ni argatti ka jedhee ibsi Ameerikaa kun biyyoonni lixaa addunyaa hedduun gareewwan akka Hizbullaah, Hamaasii fi jihaadistoota akka garee shororkeessitootaatti waan ilaalanii fi biyyoonni Arabaa fi dhimmoota Islaamummaa irratti dhimmaman hedduun isaanii akka Hamaas deeggaran kan rabanameetii jira. Kanaan dabalatatti ammoo Israa'el hariiroo aantummaa fi abbummaa akka Ameerikaa waliin qabdu ni beekama. Ameerikaan maallaqaa maalummaan isaa hin beekamne hanga dolara Ameerikaa biiliyoona 150 ta'u irra deddeebiidhaan Israa'eliif kadhangalaastu yoo ta'u, bara faranjoota 1999 irraa kaasee mootummaan Ameerikaa waggatti yoo diqqaate deeggarsa waraana qofaaf ool haga dolara biiliyoona 2.6 Israa'eliif akka laatu waadaa galeetii jira. Bara faranjoota 2009 irraa kaasee ammoo gargaarsi kun haga dolara Ameerikaa biiliyoona 3 ol guddateetii jira. Bulchiinsa Baayiden ka amma Ameerikaa bulchaa jiru jalatti ammoo gargaarsi kun hanga dolara Ameerikaa biiliyoona 3.8 waggaa waggaan Israa'eliif akka dhiyaatu waadaan galameetii jira. Haleellaa akka tasaa Hamaas miilana Israa'el irratti bantes biyyoonni hedduun akka harki Iraan duubaan jiru amananiitii jiru. Hogganaan ol'aanaan Iraan Ayatollah Aliin ammoo himati Iraan haleellaa Hamaas eegale duuba jirti jedhu fudhatama kan hin qabne ta'uu kan ibsan yoo ta'u, garuu ammoo warra haleellaa kana jalqabaniif galateeffannaa galchanii jiru. Miidiyaaleen addunyaa fi biyyoonni garaagaraa ammoo lola kana haala aantummaa Israa'elii calaqqisiisuun gabaasuu irratti argamu. Sabaa himaaleen warra lixaa Hamaas haleellaa madaalawaa hin taanee fi kan of eeggannoo hin agarsiisin Israa'el irratti bane jechuun ka gabaasaa jiran yoo ta'u, loogiin addunyaanii walitti bu'iinsa biyyoota lamaanii irratti agarsiiftu kun ammoo lola addunyaa kaasuu mala sodaan jedhus xiinxaltoota biraa kaatii jira. Eegalolli kun dilbata kaleessaa eegaleen as ammoo Israa'el tarkaanfii hamaa Gaazaa irratti fudhachuuf akka deemtu dhaadatteetii jirti. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun wanti addunyaan amma Gaazaa irratti argaa jirtu kun kan jalqabaati jechuun akka haleellaa cimaa fudhachuu fi deeman ibsaniitii jiru. Muummichi tarkaanfii hamaa fudhachuu fi akka deeman kan dhaadatan yoo ta'u, hanga ammaatti haleellaa waraanni isaanii fudhataa jiruun Gaazaan boba'aa akka jirtu miidiyaaleen gabaasaatii jiru. Aarri guddichi dachee Gaazaa uwwisaa akka jiru yoo ta'u, lola hanga ammaatti adeemsifameen lakkoofsi namoota gama lachiinuu du'anii 1,600 dhaqqabeetii jira. Odeeffannoon raayyaan ittisa Israa'el baasii akka agarsiisutti ammoo lakkoofsi lammiileen Israa'el haleellaa Hamaasiitiin ajjeefamanii 900 dhaqqabeetii jira. Namoonni
namoonni 2,000 ol ta'an ammoo madaa'uu isaaniitu addeeffame. Israa'el ammoo lammiileen Falasxiin maleeyyuu lammiilee biyyoota biraas haleelaa ka jirtu yoo ta'u haga ammaatti namoota Israa'eliin ajjeefaman keessaa lammiileen biyyoota kanneen akka Arjentiinaa, Kamboodiyaa fi Ameerikaa akka argamanus ibsameetii jira. Ameerikaan ammoo kaleessa ibsa baasteen haleellaa Hamaas raawwateen lammiileen Ameerikaa 11 ta'an Israa'el keessatti ajjeefamaniiru jechuun beeksisteetii jirti. Gama Falasxiiniitiin ammoo lakkoofsi lammiilee Falasxiinotaa haleellaa qilleensaa Israa'el raawwataa jirtuun ajjeefamanii 700 hamureetii jira. Kana keessaa ammoo 148 daa'imman yoo ta'an namoonni 150 ammoo dubartoota ta'uu isaaniitu ifoome. Haa ta'uutii garuu lakkoofsi biyyoonni lamaan amma himaa jiran kun qaama walaba ta'een atoo hin ufoomin hafeetii jira. Dhaabbanni godaantota dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti haleellaa xiyyaara Israa'el Gaazaa irratti raawwatteen qachuuni lammiileen buqqaan haga 187 dhaqqabeetii jira. Kana keessaa ammoo lammiileen 137 ta'an manneen barnootaa 84 keessatti bakka dawannaa ka argatanii jiran yoo ta'u Israa'el waraana lafoo caalaa haleellaa xiyyaara Gaazaa irratti xiyyeeffatteetii jirti. Haleellaa xiyyaara haga ammaatti Israa'el raawwatteen gaazexeessitoonni Falasxiin 2 ajjeefamuunis ifoomeetii jira. Israa'el Gaazaa keessatti bakka daawwannaa Hamaas 1,000 ta'u adda baasuudhaan haleellaa xiyyaaraatiin tumuurratti argamti. Ibsi ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun kaleessa galgala kennan akka agarsiisus ammoo haleellaan qilleensaa Gaazaa irratti adeemsifamaa jiru kun kan itti fufu ta'uu isaatu beekame.